Go matemale ada mal irratti fudhatan jira. Huh? Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your Argita. Hajira. Rabbi haji isambaasen abo. Ma sigo abo. Abba qabeenya akkana rabbiin boolle jala gaseensisuu qaba dhuga. Yeroo hunda waan caati, waan sijaara, waan nyaataa malee nuun kennu maal abboo namticha akkana rabbi. Namni maan kana si godhun jiruuti. Suusi sanillee simatu qaba. Nu fudhachuu dhufe beenu ka makiina ofii fide. Deemnee mee sanumallee taatu. Guyyama hunda ooma sijaaraa fi caatii fi nyaataa naabitu kana maali yoo waan guddaa makiina kun rabbi itti kenna obboleeyyan isaa meeqa Ameerikaa jira. Meeqa Ameerikaa jira sin jedhu. Ati immoo galata hin qabdu. Aguma sanoo eenyu si godha sa'aatii amma. Waan galata hin qabne beena nu haa bitu. Mee amma beenu qursii nu haa bitu achi deemna. Haa dhufu qoy dhufaara ni nu. Kalaas beenu nu haa dhufaara kalaas. Lallabu nu haa mujjira beenu. Laa dhufaara. Beenu abboo nu haa mujjira. Amar hujjita akkam nagaami jirra akkam nagaa sibaroo jira turte eessa dhufu jirta akkanas yaaba hujjita akkasi xiqqoo makiina tana na dhiqime narra turte okay amma si ammantan maallaqa okay mana kootu Abdi Muslim. Abdi arge tay. Abdi na gabbe na fakat. Kasi Sigara sana harus boleh gafi. Sigara boleh juga gafi. Akamat. nagaa ma kam jirtu Jarra kuno. Aku margit. Okay bakka Abdi le yami Abdi le si nyaata sina yaati nyaata nyaadhaati gara hojii deema makiina lama sanni barbaada naari ka dirqama amma Okay, mana fincani yookaan akkan sigara bitu le amma dhufa. Ni bilbilaa fi. Okay, makina sin arrayte jamta? amma tajmarati Abale jiraate kana misa nyaata deebii lebrata deebii Okay, galatum men. Okay. Kafalame jira kana si deebii fudhadhaati jimaaf sigara si bitadhaati gara hojii gara manaa deema anamma nama naada waliin amma deemu jira. Okay, galatum. Amma nyaanee dhufna. Lena. Ahlan, dhufte. Maanuma nyaanna. Maa sadi ciqqam ta'u. Amma dhufee achiin nu ajajebbe. Nyaadha. Deebillee fudhaa birrii irraan jedhe makiinaa sanillee ilaalee qaboodatti jamaa jedhee jira. Rabbi du'a isatti ajaju. Maan nu ajaji? Maasi waa boo fayyaan qabdati nyaatni akka barbaade nyaadha kafalee jira. Deem maan nyaatuma kanaa ni fanne abo. Waan bira waan caatiif sigara hoo. Fudhaa eegarra deebiin ni jiraati galata qabdi jimaa keessallee bitadha jedhee. Deem galanni maan. Ka makiinaa ma booda nu kenna maasi yoo nyaata kanaa nu bite
Nama kana si godhu jira? Fayyaan qabu. Nama si godhu jira jettaa abbo. Qabeenya hagana ga'u qabaatee maali rabbummaan kun boolla jala gada haala barsu rabbiin. Ati immoo kama rabbi abbaa qabeenya wajjin sisaa eeguumse saayima si godhe siimaa kana rabbiin galateeffachuu qabda. Laa waan akkana irrattummaa galan hin jiru. Abbo dhageettaa namtichi oofee nu balleessaa raayyuu bara. Sijaara caatii sijaara haraama kajalli kan oofaaru iyyuu isa tokko faanu haga kana nuubitu haga waan nyaataa nuubitu mana guddaa makiinaa guddaa akkasii san nu wala. Ati ilma isaati kan mana guddaa sii kenna. Jimaaf sigaaraa san nama sii bituu qabu akkam taate. Maal namichi makiinaa kana hedduu qaba maa makiinuma tokkollee taaksii tokkollee irraa siin binne innoo haalaan siin jaallata. Maal haalaan nu jaallata namticha kana osoo argitee barre ganama waan caati sijaaraa malee maal jedhama juusa kana yoo nuu bitu guutuu naa bitee gimmaasha ofii dhugee gimmaasha naa kenna isin. Abboo namichi abboo ati gowwaadha abboo tun isaan saayiboo mee anabbeega mee amma maaliifuu akka feeta godheeti akka telefoona taaksii tokkollee akka siyaara taaksii tokko sii bitullee godhe goosifadhu. Akkam godhee goosifadha mee mana naa malee atummaan akkam godhee nama hin danda'amne abboo dhugaas nama hin danda'amne. Achi abboo makiinaa isaa massaa jirtaa otoo argattee maal abboo qaata sii bitee atummaan akka feete godhee mee ittuma yaadi utuu ana ta'e annin beekaa bara. Anatu gowwoomate malee aadaa malli irraa itti fudhatanii jira. Yoo qabeenya kuma godhee irraa fudhadha inshaallah nillee. Haaleen akkam jirtu? Fayyumaami? Nagaa. Akkam? Fayya? Jirra galata. Nagaa? Alhamdulillah. Baga dhufte galas duraas barbaadu jira beektaa? Makiina tana narraa xuroofte miti kun argi. Tole ni dhiqa. Maallaqa mana si kenna. Tole. Amma dhiqa. Seenaa. Maali dan bishaan qabbanaa si fida moo juusa si fida maal barbaadda? Juusa bishaan nu fida. Bishaan feeta? Okay. Galatoomaa. Namoota miseeji nama irra halas alabee dhufaa taate qabu. Esi wajji? Agaan dhufu. Isi wajji maal jedhu? Laa amma isa bira geejjiba malu. Ta'a amma Tole. immoo keenan. Tole. Nama kaasaa. Ajaa'ibuma. Maaltu jedhu? Ajaa'iba. Maal namticha sigaaraa fi caatii nuutu mana akkanaa qabaa kun rabbi warqiidha malee maal nabbo. Maashaallah jedhi maal taate maashaallah. Maashaallah kamaali. Osoo karaa qabeenya kana fakkaatu qabu akkamitti nyaatumaa fi sijaaraa fi qofa nu danda'a. Makiinaa waan fakkaatu nuubituu qabaa jabboon. Maal boojaa keessi bitaati sun jala deemtee makiinaa isaa xaragaa waan jimaati waan sigaaraa oomishni isaa deetti nyaatu garaa isaa deetti guuttatu argachuu malee kana ol maal barbaadata? Dabboo yaada gadi badduu yaadate yeroo hundaayyuu. Namticha qabeenya akkanatti harka galfate kana qabeenya isaa kana kenna godhuu qabnaa jettu indoo. Ani kasi ajaa'ibsiisu. Simaa fi namoota akka keetii dhagatta akka waan hambaa keessa waliin deemnee eessa deemuu dha? Kaameraa kaayee jiraate beekna yoo birrii kaayee jiraate beekna. Saahiba kan kee kasi nyaachis jala waatu yaaddaa waan akkana kana. Isa maal na nyaachi caatiin abituu na nyaachisuudha. siira akka kee dalagaa hin qabne
Sihira kate jimaan qaba sun qabne homa jimaa sun si kennuufi nyaata san garama keessa guutuun galateeffachuu qabda malee isa akkamitti mucaa kana yoo birrii waan qabaatiin zarafanfaa jettee adda akkuma siifi namoota akka keetii kanatu ilaali akka uummanni kennan guddanne godhe beeka. Ati ilaali gogummaan sirraan baana gogummaan durii sun sirraan baana wanni ati dubbatu guutuun gogummaan obboleessoo haga yoo hiyyummaa waliin jiran amaana jennee akka hiyyummaa waliin jiran gurbaan qabeenya akkana qabu kana zarrafnee irraa fudhannu abboo hiyyoomatti kun hundi kan keetii miti kan namaatis anamma kan uffadhee kun guutuun kiyyaa miti isin jedhama. Akkasii barbaadde akka inni dalagatee xaaree cinqamee fuula ofii gannaqee qabeenya kan godhatetti akkami godhate jedhe isa jalaa barachuu yaaliti qabeenya godhachuu yaali malee ebalu qabeenya argate jennaan siifi namoonni akka keetii kun yaadni keessan faallaa garagara qabeenya namaatitti inaaftaniitiin waan hin taane namatti yaadanii akka namni guddanne nama kichuu guutuu deemtan mee amma mucaa kan saayibaa kennaa inni akka nu tuffatee nu dhiisne haga danda'u nu gargaaru jira kanaa olaa makiinaa akkasii bitu ati ilma isaati moo jaartii isaati yoo ilma isaan taane warri isaa obboleeyyan isaa meeqa Ameerikaa jira meeqa haga fedhanaa jiraatani makiinaa tokko naan bitu ree makiinaa tokko mun bitu maal goone fi nubi tokko maal isaati makiinaan dhibbuun sun maal saahiba malee aga dhiituu kanaas waan si barbaadu si danda'u jira ati amma dhage amma namticha kana biyya kana baafnee qabeenya kana harka galfachuu qabna yoo tola jette itti seena diddee jennaan waan si godhunatu bee waan ani himati waliin dubbanne kana erga waadaa kiyya kana namticha kana miin waan jettu taate yoo hin barbaanne afaan kan kee ukkaansi jedhii bahe qabeenya kana ani harka akkamitti akka galfadhu ani nan beeka. Ati waan yoo namni dalagatee argate qabeenya namaa harka namaatitti ilaaluurra dhageetta. Nan du'ee arrii meeqaan abbaatee inni akkamitti kana hunda nullee namu akka isaati qabeenya kana akka galfachuu qabu hin gowwoomati namni. Ati fayyamaan qabdu qabeenya namaa harka namaatti ilaaltatiin ka isaa kana fudhe jechuun daladeetiin kiisa kiyya kun tadhasu jettee adde atillee bakka inni kana ga'uu hin dandeessu. Waan ati waan hituufi waan namatti summii taatee atillee guddatu diddee asitti haftayyummaan. Yoo namatti summii yaadde yoo keessi kan kennamaaf waan gaarii yaadin bara hunda akkasumatti taataftummaan. Ila hiriyooti jalaan tokko makiinaa guutuu hate amma abbaa qabeenya makiinaa guutuu hate miliyoonaa wannaa ta'e abbaa qabeenyaati. Abbaa qabeenyaati. Homa hannaa kan yaadin akkamitti dalagee guddate yoo namni dalagee guddatu kan namatti yoo namni guddatee waa qabatu namni kun hin zarafe namni kun akkana godhe namni kun siirii dalasiifate akkana argate jechuudha. Inni siirii dalasiifate. Kana wanni bal'inaan nu. Inni siirii dalasiifate malee akkamiin nu caala abboomee atummaa rabbii sodaadhu. Akkamiin namtichi mucaan hiriyaa kenna waggaa 10 dura mucaan kun miskiin ziirii dalasiifatee jennaan waggaa 10 keessatti mana kana fooqee kana makiinaa kana waan akkana caqas mee ate immoo akka lafaa kaatee qabeenya godhatte daladee yoo namni mucaan kun siirii godhate sin jedhan si aarsu waan hin goone tokkotti abbo isa booduu akkana si dhagahuun fedhamu mucaan kun dhufee kooti san keessa waa jiraatan. yaa aboo gattee waan kaameera mana keessa jira. Kamera mana keessa jira kibis waan waan ati maaltu si gahe waan si gahe ni keessa seenu abbo asi bira abbo wajjin hatta jechuudha yaa ati mucaa dhufe dhage isa fuudheera abbo isa fuudheera dhage aadaa gabaabatti abbaa qabeenyaa taanaa siin jedhe namticha kakka biyyaa baasu goonaa. طيب زنجر برجال فايته nyata saya tahu sini kamu sudah tahu Nunca va. Kukutan mo agam. Nunca po. Gato kukutan mo daga. Sini kamu. Nyata sini daga. Hindi itu anu daga lu. Mali ni pun.
Nuga apa pun hundu bar jadi satu pun hundu dah hundu cakap within itu orang mana kena kau tu ah banyak kau ada kuna bu jannah tu mana ni ada ini sini ada kita nunggu bayar ini sini mana ada ada ini apa tu lagi tu apa nak tu lagi tu umri dia mana kerana yang ini umri dia pun jura pun juara jura pakai saya juga mana anak muda ya kasih singkat cuma ya kasih jero mati ke hundi kasih tibi Amerika jirata ni ati mana sih gota anille berdemu ya tuma kaba wonni demu dabe fi meeshaa kana hiikaa jechuun mana makiinota qabeenya kana guutuu eenyurra kaayee deemee dheetiin mataan dhukkubee taa'u jira malee deemsa jibbee jiru. Maanu nu tuffattee nu obboleeyyan kan keenya jirru kana taanaan laafudha maanu ittiin kenname nu amaanaa si yeroo feetee bashannantee deebitan nu kennatu mana haa ta'u makiinaa haa ta'u birrii haa ta'u maal rakkoo qaba nu obboleeyyan tan teeti waggaa meeqa makiinaa siif hiikaa turre obbolee amaanaa akka nu amaanaa siif qabnu jaalala nu siif qabnu ati illee yoo wallaalte namni addunyaa kanarra jiru hundi isaan ni beeku. Namticha Sa'iid jedhamu hiriyaa kiyya sanitti hin kennadha jette an keessa jiru. Anu gama baantaa keessa jiru. Maaliif nama hattuudha, nama kijibaa, nama hin taane, nama waliin nama amaanaa hin beekne. An ammoo kanaa miti ka kanaa oliyyuu meeqa na kennaniiti. Asiin dura fooqii meeqa maqaa kiyya deebisanii gaafa isaan dhufan mallatteessee kennee doolchee irraan fudhanne doolaara miliyoona tokko sii kennannaan didee harkatti. Jetta Abu Said da annama nagaa nama miskiinoo fakkaata ida mucaan sun nama badaadha jette sir miskiina maal miskiinni maal miskiinni si miskiinni ana miskiinni namni hatu miskiina hin jedhamu namni kijibu miskiinaani namni qabeenya namaaf miskiinaani yeroo baay'ee mucaa sun bar miskiina ta'ee akkanatti bar saahiba godhiitiin yeroo baay'ee hojii turre bar way akkanarra beeka kanaa miti isin kana hundaan beektani atiin qabeenyaaf rakkattee asin taa'ina tole. Oke kalas gadi kalas waadaadha kalas waan asi kennu hunda na qabda tole tole. Yes. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Naga maal halkaniin argamu yeroo duraati halkaniin. Halkanii waan siyameef qaba anamma tikeetii hunda see xumuree jira. Waan engadda hojjaa sun sanii fi borganama subii deemuudhaaf waa hunda xumuree kalaas wanni naaf waraqaa kana mallatteessee mana makiinaa fi waa hunda mallatteessee sii kennuu qofataaf wanni halkaniif namni tokko akka hin dhageenyeef. Nam tokkotti nimu. Laa nam tokkotti nimu. Kanaaf halkanii siyaame ilaalanam. Tole galata. Wanni siyaafe amma irratti mallatteessaa jira. Borganama subii deemtanii har'a galgaluma kana baatamoo. Laa borganama subii sa'a 12tti xiyyaarri nufa tole akkasitti keetti hunda xumuree jira tarree bakka hin deemu Ameerikaa deemuuf tole rakkoon hin jiru amaanaadha wata akka rakkoon hin jiru sanii waa hunda maqaallee maqaa kiyya manallee maqaa kiyya deebistanii manni maqaa kiyya deebee maqaa irratti wanni maqaa kiyya deebisuu barbaade maal si fakkaata akka tasaa waggaa 2-3 achi turuu danda'a yookaan ammoo achitti hafuu danda'a dhufuu dhabuus ni danda'a kanaaf wanni abbaan bira jiru kun hin beekamu jedhee maqaa kiyya deebisa nama tole laa nam tokkotti hin dubbatu Sa'iidiin hin beekame akka atanaa jettan dhugaa anatu sitti meemee badumaa isaana sitti meemee kanaafuu isumattuu dubbatanii nam tokkotti dubbatu tole kanaafuu anama kun waraqaa irratti woqqee waa hundi jaayisee godhee jira amma wanni hafe ati woqqaa qofataa tole fide kanarratti illee waraqaan kabiraan jiru jecha waraqaan kalaas xumurame kamana anamma waraqaa hundaa waan akka obbiratti hin hambifamne waa hunda koppiin obbiran hambisuun fedhe jechuudha maaliif si amanee akka obboleessa kiyyaatti si amanee rakkoon qabu si kennu kun amma ka gubbaarraa kun ka makiinaati tole arge hundaa argaa jira kun ammoo ka manaati kun ammoo ka suuqiiti jechuudha kan supermarketa hin beekame nan beekne sanii hundaa kalaas irratti woqqee jira kanaaf amaana rabbi sitti haa ta'u hanga andeebuuf akkas hin qabda tole rakkoon hin jiru yoo akka tasaa achiin turtanillee guyyaa barbaadanii manallee gurgureeti isin yoo naa jedha akkas yoo isaan achi taa isin hin jedhanillee taa sa'aatii barbaadanitti gurguree isin deebisa tole waan sin jafa kan deemuuf ijaartii itti fuudhate sarkoon qabu itti fuudhaa yoo deebi ammoo
Mana tokko sii kennaa yoo rakkoon qabu waan akka obboleessi keessa ilaala. Kanaafuu nagaan na jiraadhu hamburganama waan deemuuf. Tole. Nagaan. Naa onuu keetii hunduu galatoon. Rabbi asis hin deebisin. Yaa Rabbii kii achumaan boolla seensis. Yaa Rabbi. Asitti san deebisin yaa Rabbi. Kun hundi maqaa kiyya deebi'e. Boru gan gargar Mana raka su disiki malte. akka nyaatamin beeku jedhiseetu waan nuttumaa oolaa telefoon. Maaluma godhanummaan telefoona kanneen cufe yoo cufe malee. Ammallee bilbila ammallee irra deebisee bilbiluu irra telefoonuma kana gixxin godhee jiraa cufadha. Akka nyaatamin beeku Ameerikaa seenee bilbilam gadhii kanaa. Yaa Rabbii kee galata keetti. Si'ii qara tokkocha noo baastu. Har'a lama noo baaste yeroo takka yaa Rabbi. Dandeettiin tante akkan abbaa feete ol baaftee abbaa feete gabbuufta ta'u. Kun anumaa inni kun abbaa qabeenyaa ta'ee yaa Rabbii kee galata keetti yaa Rabbi. Yaa Rabbi galata. Amma mana sanii makiinaa isaanillee gurgurachuu qaba. Mana inni dhiisisanii makiinaa isaanillee gurguratee Rabbi qabeenyaa abbaa qabeenyaa na godhee Ameerika manni jiru.